والسلام على رسول الله وبعد kabajamtoota hordoftoota sagantaa New Africa TV Oromik bakka jirtan hundatti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh isiniin jenna sagantaa addiin wal hayaa yookaan islaamummaa fi jireenya jedhu waliin an Hasan Abdul Karim sagantaa kana jalatti mata duree sihrii yookaan falfala jedhu ardaaf qabannee isiniif dhiyaannee jirra. mata duree kanarratti ibsanuuf kennuuf Sheekh Kadir Muhammad as studio keenya keessatti waliin argamanii jiranii yaada qabdan gama toora bilbilaa foddaa televiizyinii irratti argamuun nuuf kennuu dandeettanii isaan simannee kallattiidhaan gama qophii keenyaatti ceenaa qophii keenya waliin turtii gaarii. Sheekh baga nagaan dhuftan. Baga nagaan baay'ee. Egaa akkuma mata duree irratti ibsuuf yaaletti sagantaan keenyarraa waa'ee sihrii yookaan falfalaati. ما سحري جتشون مال جتشونا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بعد. أكو ما جل أمت سحري جتشون فالفلي أك هير لغتي أك فان عرباتي سحري جتشون كوني مصدر سهر يسهر من باب يذهب أفعال الثلاثي باب سدفع رجما. إني ما أنا نساء صرف الشيء عن حقيقته إلى الغير وأن تكو يعني إني أكلوجاتي هيك شنقبة كان أما إلى لو سكيسة شنن كيسة تكو معنى الصرف هو صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره وأن تكو حقيقة إذا أكسلا يعني يقع إني جرور وأن تكوتي دبسون جلسوا مكانته يو سحري جدما wanna tokko akka silaa jiru irraa dabsuun sihriin jedhama kun akka ani afaanii hiika shanan keessa akka tokkotti shanan inni qabu keessa akka tokkotti kuni falfala yookiin sihrii jennaan inni kuni kana gama mustalaha yookiin shari'aatitti yoo ilaallu sihriin kuni ityaanu nafsin shiriratin nafseen eegatan immoo shirira taate tokko nafseen sharri shirira jennu kan akka afaan arabaatitti sharriidhaan kan gonga geettee ka sharriidhaan yani nafseen suni sharri hojjetuu keessatti gahee guddaa ka taphatte waan sharrii taate ka hin dhiisin jechuudha gahee guddaa qabdu nafseen sharrii qabdu kana hojjen nafseen gaariin yani falfalaan hojjettu jechuudha nafseen sharriidhaan beekamtee sharrii hamtuu maasiyaa badii yakkaan guutamte ka kana hojjechuu baay'istu fiduudha. بأمر يعني خارق العادة أمري تكو وانسلا عادتي بكمان تين أكسلا نورمالي وانا تكو سنم التين بكم تكون أرى وان أكسي وان هنتين كان هم تكو في الدين نفسنا كان أكون أيوة فعل أما اللي ضار غير نافع بمزاولة فعل محرم وانسلا شريعة الأورغم هجته الأنفد يعني وانت سلا شريعتي جتشا يوكين هجي كمان نما ميدو مال اللي ينفين أما اللي ونكون هجين كوني هاسوفني كوني قوتش كوني هجين كونيس وفي اللي كميدو مال اللي وانتكو أنكم أما اللي مو كشريعتي كيثتي أك أمانتي كيثتي حرامتي هجي أكنا نفسي شري تاتي كون hojii akkana hojjetutu iyyuu sihrii jedhama gara mustalaa shari'atti olaalle kanaaf eegatan immoo nafsi haala kanaan sihriin argama yookiin falfalli argama jechuudha.